tokkoffaan nageenya, lammaffaan qabeenya, sadaffaan jiruuf jireenya, arfaffaan wal jaalala. Buusaa Gonofaa jechuun kanniintu keessa jira. Buusee Gammachuu Bariisoo jedhama. Abbootii gadaa Shaashamannee Utawaayyuu kana. Waa'ee Buusaa Gonofaa kan jedhan kana isa dubbachuu yoo eegalu, Buusaa Gonofaa haamota keenya irraa beekaa. Akka hoteen irraa beekna Buusaa Gonofaa kana. Buusaa Gonofaa kun jechuun midhaan walitti qabatan, sanyii jechuudha. Sanyii nyaatan kan walitti qabatan, mallaqa walitti qabatan, hin kaa'atan. Gonofamatti jira kaa'atan keessa. Saaxilii ammaa kanaa miti. Uumama carqii ammaa kanaa miti. Gonofamatti jira. Gonofaan kamti hodhameeru. Ka'a gogaa re'ee irraa hodhame. Isatti jira. Isatti gadi kaa'an. Isa kaa'atanii midhaan tuulatanii tokkummaa uuman jechuudha. Rakkoon tokko caama keessaan galee beela keessaan galee dhibee irraa argame hiyyuu beelaa irraa hin argame nama tokko mudatuu danda'a. Innaa nama tokko mudate bira dhaabatan. Deetuun deettee waan nyaatu dhabuu dandeetti. Isii dhaqanii gaafatan bira dhaabatan waan nyaatu kennaniif isa irraa kennaniif jechuudha. Alaa Buusaa Gonofaa walitti qabatanii wanti walitti qabatanii fi rakkoon tokko nama mudate. Rakkoon du'aa jiraachuu qaba. Yoo du'ee waan nyaatu hin qabne, yoo du'ee waan carqii isaa walanii hin qabne, isa qabbaranii hin qabne achuma keessaa fuudhanii isa qabbaranii isa geggeessan jechuudha. Namni waan nyaatullee waan dhugullee yoo dhabe bira dhaabatanii rakkoo adda addaa galee bira dhaabatan jechuudha. Buusaa Gonofaa jechuun jiruuf jireenya uummata Oromoo, jiruuf jireenya namaati. Yookaan jiru yookaan jiraachuu dhabu kan jedhu kan. Kanarratti hundaa'a Buusaa Gonofaa jechuun kana hundaa'a. Buusaa Gonofaa keessa jira, namni keessa hin jirre hin jiru, anillee keessuma jira. Waggaa 3 addaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa kun dhugaadhaa itti yaadanii kaleessa maaltu jira uummata Oromoo keessatti attami wal gargaara laata, attami wal bira dhaabata laata, balaa caamaa dhufu, balaa dhibeen dhufu kana, balaa tasaa ka du'an kanatti rakkoo akkana kanatti namni hidhamuu danda'a, dhibamuu danda'a. Armaan dura uummanni Oromoo maalii wal geggeessaa ture jira kan jedhu mootummaan gadi fageenyaan bilchinnaan laaleeti nu deebisee jira. Qara addaan citee jira. Qara addaan citee malee muluu badee hin jiru. Muluu badee yoo jenne seerri keenya akkas hin jiru, addaan citee jira, riphee jira. Kan riphe san, kan addaan cite san mootummaan naannoo Oromiyaa kun itti walii galanii jalarraa gubbaa itti walii galanii nu deebisaniiran. Haga nu deebisanii gammachuu guddate dhagama. Amma san bakka deebisuudhaaf amma Buusaa Gonofaa kana irratti bakka deebisuuf ijoollee waggaa 9 geetti irraa waggaa 9 geennaa isin waa balleessiti, dhibamuu dandeetti, rakkoo adda addaa uumuu dandeetti, rakkoo adda addaa balaan tasaa irra ga'uu danda'a. Kanaaf achi irraa jalqabamee akka ollaatitti illee akka gosaatitti illee Buusaan Gonofaa kun gad bu'ee namni martuu beekeeti Buusaa Gonofaa ijaaratee isa keessatti hirmaatee isa keessatti baratee Buusaan Gonofaa kun maal fayyada jedhee tokkummaa fayyada jedhee wal gargaarsa fayyada jedhee jiruuf jireenya fayyada jedhee namni martuu beekee akka itti galu ufafu akkasitti godhama. Buusaan Gonofaa nageenya, tokkoffaan nageenya, lammaffaan qabeenya, sadaffaan jiruuf jireenya, arfaffaan wal jaalala. Buusaa Gonofaa jechuun kanniintu keessa jira.